الشمار كفوني أكم جبتني كبجمتو تفي جالتمتو تشاينا لايانتو أصلا جرجلة ترجمتن نجانكو بكثير تنتس ناقات كابو إسنين جتون جالت دا بجرات تنبكة إيجامتني أنا وكلتين كيسان نجان كابا نجان نبرة جلوسن براسا كجرو أبدي بوتون كابا إسنين جتا إيجا كا فيديو تربي كنا كيسة تواي جافي كيساني تقول كابته ديبنا نديبي سا أجرو كبارة تكاجولين قالتهم جتني سنجرتني أكاسما yaada keessanillee warri yaada deebitanii to yaada na keessanillee ni jirtanii isinun daanuu guddaa isaa galatoomaa isiniin jecha ka har'a gaafiiwwan isarratti wantoota qabxilee ijoo ta'an dubbachuudhaaf kan kara keessan dhufeetoo jira viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa warroonni immooyyuu chaayinaal ayyaantu asallaatiif maatiin taane waggaa jiraattan ta'e subscribe godhuun maatii keenya ta'a guyyaa guyyaadhaan wantoota asirratti darban barumsa kan ta'an keessattuu wantoota biyya keessa jiran egaa kaawwan kana jedhu waa'ee jireenyatti wal qabatee kan jedhu kootidha keessattuu meeshaalee nuti biyya arabaatti finnee gallu biyya keessatti kan argachuu qabnu fi kan biyyatti argachuu hin qabne kan jedhu kan irratti xiyyeeffadhee tan hojjechaa jira jechuudha sababbiin isaa yeroo baay'een dubbadda boolee keessatti nan deddeebi'aa ijoollee keenyaaf wantoota meeshaa baasuudha jechuudha meeshaa baasuu hoggaan deddeebi'u yeroo hundaa fuula haarawwan argee ijoolleen si beeknaa yuutuubii gubbaarratti illee si arginee jirra jedhanii illee ni jiru jechuudha. Dhageenyee oduma jirru finnee dhufnee asitti rakkanna jedhanii ijoolleen boo'an dhugaa dubbachuuf jechuudha. Miira namaa eeguuf malee odoo yeroo san viidiyoo waraabee isinitti argisiise qarshuma kiyyatu anaaf diinaa jechuu dandeessan jechuudha. Qarshuma kiyya baasetan qarshuma kiyyaan diina ta'a jechuu dandeessan jechuudha. Kanaafuyyuu biyya keessatti kan argachuu qabnu kan gatii taaksitti deemnee taaksiidhaan bitannee gallu haga kana maraa dadhabbiirraa dhufnee achitti boolettuyyuu akkatti deebineetoo dadhabnuyyuu gatii tokkodha jechuudha. Kanaafuyyuu biyya keessatti waan argamu gubbaa irratti sirriitti hojjechaara. Viidiyoo kana subscribe godhaa hordofaan isiniin jedha. Egaa karaa yaada har'aatitti hoggaan deebi'ee inni ijoollee keenya wanni isin beekuu qabdan jiraate taananii meeshaan keessattuyyuu kaa koomentii keessatti meeshaan baay'eessaa gatiin isaa nama ari'aa deebisee tommoyyuu aga kanaan bitamee akkamitti kan jedhan wantoota baay'eetu jira nama rifachiisa kan jedhan illee jira inni guddaan bilbila kootii fi wanni ani dubbachuu barbaade bilbila koo yeroodhaan na gaafachaa jirtanii akkasuma immoo gatii meeshaalee hunda nuufimi warroota jettan irraa kan dubbachuu dhufe jechuudha dhugaa dubbachuuf an gatiin osoo hin himin bira darbee hin jiru viidiyoo koomenti isin na gaafattan gubbaarraa jalqabee haga amma viidiyoo 4 hojjedhee jira viidiyoo 2 ganaa jira jechuudha kan ganaa hojjetamee to gallakkifamu akkasuma immoo gaafii keessan keessattuu waa'ee koofartii akkasuma immoo meeshaalee minxaafii yeroo kana kan jiru ni jedhanii kan na gaafatan ganaa irratti hojjenne sarratti jechuudha iddoo isaa deemee kana nama irratti hojjedhee to jiruyyuu meeshaalee lama ganaadha anisa gubbaarratti tokkicha irratti gatii oduu dubbatin hin darbine gatiin osoo hin dubbatin darbee waa'ee maggaarrajaati. Yaada kiyyaatti keessattuu badda. Waa'ee maggaarrajaa maalan jedhe. Maggaarrajaan gatiin isaa akka isicha yookaan mana kee bal'ina mana keetiitti meetiraadhaan gurgurama. Manni kee meetira meeqadha jedhanii na gaafatan jechuudha. Ani har'aa tana bilbila qabadhee tan galee jechuudha warra maggaarrajaa gurguranii bilbila asitti haasa'a sagalee isaanii sin dhageechisiisuu nan danda'a jechuudha. Kana hoon jedhu dirqama isinii fi ragaa qabadhee dhufa ragaa dirqama bilbilaan nama dhageechisiisa jechuu osoo hin ta'in asuma taa'eetu meetira haga kanaa jedhee gaafachuu kan danda'udha jechuudha. Isa manni keessan meetira mana keessanii mattarattanii kaataniitidha meeshaa muluu wajjin gurgurama yookaan meeshaa guutuu wajjin gurgurama waan ta'eef isarratti hundaameeti gatiin haguma meetirri bal'atu gatiin isaatillee akkasuma haguma immoo hiphachaa deemu gatiin isaatillee akkasuma naan jedhanii kanaafuu waa'ee maggaarrajaan kun kan akkanaaf biyya keessatti ni jira maggaarrajaa shaanxaa bootaa siffitaa dirqama kaargoo gootanii gaafa kaargoo gootan gatii isin gaafata kanaafuyyuu of eeggannoo godhaa jedhee anatu dubbate jechuudha bilbila kiyyaadha bilbila koo dhugaa dubbachuu fi gaafa nusun dubbatin darbee hin jiru arbilee bilbila isiniifan teechisa ijoolleen baay'een maaloo ayyuu bilbila keenu barreessi naan jechaa osoo jirtan jechuudha. Dhugaa is guyyaa hundaayyuu amma achitti guyyaa nan dubbadha jechuudha. Viidiyoo duuba deebi'anii ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Kanarrattis waa'ee koomentiitis waan dubbadhu keessaa jiraate taananii
ijoollee keenya yaadni walii barreessinu yeroo tokko ani wanni keessattan argaa jechuudha. Viidiyoon keessan dhoksaa keessa koomentiin keessan dhoksaa keessa galee ta'a. Keessattuu ijoolleen isinumaa chaayinaalii keessanii kan dubbachaa ijoolleen baay'ee waa'ee kanaa waa'ee koomentii barreessaniiran Abdulaabbii jala deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Abdulaabbii fakkeenya waa'ee koomentii ijoollee baasee koomentiin kun chaayinaala keessan miidha. Koomentii akkanaa barreessitan osoo viidiyoo ilaaliin callistanii koomentii barreessitan waan jedhu dhugaa safuudha jechuudha. Ana biratti baay'eetu jira wanti akkasii sunni notifiikeeshinii keessa kan taa'u gizee baay'ee ofirraa dileetii godheetanis ana homaa nan miidhu. Abdulaabbii ilaaluu hin dandeessanii akkasuma makoodiin illee barsiisanitti fakkaata ijoolleen aappii barsiistu waa'ee kana barsiisteerti. Please of hin miidhina chaayinaala keessan hin miidhina. Waa'ee koomentii anaa miti kan to'achuu qabu jedheet Abdulaabbii keessattuu fageenyaan kan barsiise ijoollee baay'ee akkas na bira jira keessattuu warri jabaadhu anumaan taane ijoollee. Hojii jabaadhu namaan jedhamu yaada san namaa barreessanii jabaadhu namaan jedhan malee ana homtuu homaana jalaas hin taane homaas hin miidhamne keessattuu jabaadhu warri jettanii too tana bichaa jabaadhu kan jedhu bichaa barreessitan jechuudha. Jechoota xiqqeessitanii barreessuu dandeessitan jabaadhu kan jedhu chaayinaala keessatti jabaadhu hojjedhu jechuu barbaadanii ni ta'a. Garuu isin jala wanni keessa galee ispaamii keessa galee jechuudha. Ispaamin immoo isin miidha malee anan miidhu chaayinaala gubbarratti akkasuma immoo warroonni tuqaa baay'istanillee chaayinaala keessan isin jala miidhaa egaa kan warroota aappii barsiisan irraa dhagaye ana biratti inni dhufaafan ispaamii keessa galeet ispaamii keessa dileetii ani yeroo hunda dileetiin ofirraa godha of jiran teechisu garuu nama baasee sirriitti laxxafee dhugaa itti saalfattu viidiyoo hoggaa ilaalle ta'e homaa rakkoon hin jiru ana na fayyaduudhaaf hoggaa ta'e isinuu ni beektan obboleetti keessan warri jajjabeessuudhaaf dhuftan dirqama koomentii barreessuudhaaf rakkoo hin qabu. Warri yaada qabdan qofti koomentii barreessanii warri kun immoo iyyuu dhaggeeffattanii wasif fayyades ana jajjabeessitan jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru dirqama koomentii barreessitanii fi miti. Kanarratti chaayinaala keessaniif illee of eeggannaa godha. Egaa ka chaayinaalli keessan chaayinaala kootidha. Gaafa ati chaayinaala qabduudha jechuudha. Chaayinaalli koollee kan guddachuu danda'u. Kanaafuu walumaan guddannaadha. Wanti biraa humtuu as keessatti icciitiin biraan jiru yookaan koomiin biraa humtuu hin jiru jechuudha. Isin komachuu fi miti kan akka informeeshiniitti kanan isinii kenne egaa ka viidiyoowwan ammallee xumurree waa'ee meeshaatti irratti gaaffiiwwan waa'ee meeshaa ammallee itti dabalamee dhufee jira. Lakkoofsi kiyya duwwaa 94582 6745 dha irran deebi'a. Duwwaa 94582 6745 jalqabni 45 dhumni isaatillee 45 jidduu lakkoofsa keessaa isinillee rakkistu. Viidiyoo ilaalati viidiyoo irraa fudhadhaati warroonni yaada qabdan imoon banaadha. Egaa ka imoo maalifan imoo banee waasaapbii illee egaa ka yaada hoggaa qabatan teessisuu nan danda'a. Imoo ijoolleen hoggaa bilbilti anaafillee ni salphata. Riikaardii keessan dhugaa yookaan deebisuu yeroodhaaf xiqqoo isin jala bubbuluu ta'a. Yeroo sanitti garuu hojjechaa sifaana haasawuu waan hin danda'u kan imoo isarratti banee jechuudha. Ijoollee baay'een hoggaa dhufan naa bilbiluu jalaayin kaasaa hojjechaa tanitti haasaa isaanillee hojii ofii hojjechaa haasa'u jechuudha. Nuu salphata kan jedhu kan imoo fayyadamaa jira. Fuulduratti ka waasaappiillee rakkoo hin qabu yaada keessanoota ibsitan yeroon hojii fixettu yookaan immoo galgala hoggaan karaa hirriba kootii deemutti yaada keessan dhaggeeffachuu nan danda'a. Ammaaf garuu dawwaltanii tola argachuudhaaf imoodhaan baay'ee salphata kan jedhudha. Isiniifillee konnekshiiniidhaafillee egaa kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni yaada keessan teechifattanii egaa kana fakkaata. Viidiyoon koo guyyaa har'aan isiniin jedha egaa waa'ee barumsaa akkuma tifuufitti jira akkasuma immoo gaaffiiwwan meeshaadhaan ala ta'e kanan gaafatamanii jira. Isallee gaaffii keessan haala bareedaa ta'een isiniif qabadheetu dhufa obsaan na eeggadhaadha. Isiniin jechuu jaaladha guyyaa guyyaadhaan haga naa danda'ame haga dandeettii kootitiin ka deebii kee isiniifan deebisaatoo jira. Bakka dogongorri jirutti illee ijaaf qalbiirra na hambisaan isiniin jedha gamanumaanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Egaa turtiin afaan gootaniif hedduu tokko galatooma ammallee yaada qabaattan taanaan saanduqni koomentii isaa 24 banaadha. An dhugaan isiniin jedha viidiyoo hoggaan gallakkisee koomentii dubbisu fasseera. Maaliif yaada hoo qabaattan yaada keessa san isinirraa qoodachuudhaaf isiniin jechuu jaaladha. Maal ani amala koo keessatti kan yeroo baay'ee kanan dubbadhu koomentii waan an dubbisuuf ofii kiyya even jechuudha ani keessan nama gaafii gaafadhe
gaafii keessan nama gaafadhe namni gaafii koo hoggaana jalaa tursiisu ta'e baay'ee tokko wanni jedha jechuudha. Baay'ee tokkodha. Akkana jalaa turuun barbaadu gaafiin koo. Kanaafidha gaafii keessanillee kanan deebisuudha ariifadhuun isin jedha. Namni akka amala ofiitti nama simataa mitiire akka amala kiyyaa isin simadde jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni dhugaa baay'ee yaada bal'aa naa barreessaa jirtan. Kana caalaa raasii eegna kan jettan guddaa isaa galatoma eeyyee boru kana caalaa wantoota gurguddaa wanti irratti hojjetu ni jira. Akkasuma immoo waa'ee hojii irratti informationii odeeffannoo ogeessotaa wanti gaafachaa jiru ni jira. Yeroo dhiyoo keessatti wanta akka surprise ta'ee biyya keenya keessatti hoggaa galtan hojjechuu dandeessanillee qabadheen isinii dhufa. Hagasitti isin ka video kana share gochuu hin dagatinaan isin jedha anuma faana turaa erguyyuu hin naqina bakka jirtatti nageenyi waaqayyoo jaalalli gooftaa isiniif haa baay'atu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bye bye.